warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtaniin rooba hordoftoonni keenya hunduu nuti naga jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Bakkuma jirtaniin nageenya rabbii rahmanni isaa isin hunduma keessan irrattu haa jiraatu. Akkuma gaaf duraa viidiyoo raamnee waadaa isinii seennee viidiyoo haaraa qophii haaraa yaada bareedaa ta'e qabannee isinii dhiyaanna jennee turre. Yoo rabbiin jedhee hadhaa eegaluuf taana yaada sanii isinis yaada keessan nu barreessitanii itti fufaa yookiin dhiisaa akka jedhu yoo jaalattan. Innis maalii gaaddisa maatiitti mata dureen kennaa. Haa ta'u garuu immoo gaaddisa maatii haa jennu malee waa hedduuf keessa hammatee jira. Xumuran qabu jechuudha. Walumaa gala haala jireenya maatii waan ta'eef maatii jalatti waa hedduutu argama. Yoo gaaddisallee jechuun gaaddisni waa hedduuf jala qubata. San qabannee dhufnee isiniin jedha. Yoo bunallee qopheeffanneerra haadhoynu hixaan ammoo akka hin qabanne alaarmiin biyya keenyaan lolti. Waan jettu qabatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni wal haa barruu chaanaalii hundi keessanuu. Kun akkuma waadaa isiniif galle har'a qophii keenya qophii babbareedaa isinitti faarsaa turre san qophii gaaddisa maatii qabannee isinii dhufneerra. Qophii gaaddisa maatii jalatti wantoota babbarsiisoo ta'an kanneen akka waliin jireenya maatii, haadhaa fi abbaa, ilmaa fi haadha, ilmaa fi abbaa, akkasuma ijoollee maatii hunda keessa kan walitti qabate haala isaan ittiin waliin jiraachuu danda'an isinii qabannee dhiyeessina. Sagantaan kun sagantaa baay'ee dheeraadha. Sagantaa kana jalatti akkuma isiniin jenne wantoota garaagaraa qabannee waan isinii dhufnuuf mata duree tokko tokko keessaa filannee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Kanaaf isin immoo chaanaalii keenya share gochuudhaan faamilii fi hiriyoota keessan biraan akka nuuf geettan, akka nuuf guddiftan isin affeerra. Warri haarawaa taatan immoo share, like, subscribe gochuun maatii akka nuuf taatan asumaan isinis affeerra. Mallattoo bilbilaa tuquun qophii keenya kamuu hordofuu hin dagatinaa. Nu hordofaa. Sagantaa keenyaatti haa ceenu. Hayyee sagantaan keenya har'aa sagantaa bareeda fakkaata. Anoo bunaan bareedee dhufee miti. Bunaan bareedee dhufeera. Sagantaa keenya har'aa keessatti wanti nuyi mata dureen nu irraa eegaluu barbaannu jireenya fuudhaa yookaan heerumaa duraa fi booda jireenya dargaggummaa fi garaagarummaa jiru jechuudha. Garaagarummaa jiru waliin irraa haasofna jechuudha. Namoonni hedduun warri sadarkaa dargaggummaa irra jiranii warri immoo maatii horatanii maatii ijoollee qaban haadha manaa qaban jiranii soo kanarraa haasofna jechuudha faayidaa fi miidhaawwan isaarra. Mata duree bareeda na fakkaata. I think isinillee jaalattan jedhee abdii qaba. Maaliif yoo jennee hordoftoonni keenya hedduun keessan dargaggoota jedhee waan yaaduu fi mata dureen kun hedduun keessan warra faamiliin godhanne yookiin warra hin heerumne yookiin warra fuune isa singilii jedhan san taatan jedhee waan yaadeef mata duree kana isinii filannee irraa jalqaba irratti dargaggootuma akka nuti nu garuu isin caala faamilii waan qabnuuf. Dargaggoota yoo jennu nullee waan dulloomne seena nullee ganaa ijoolleedha. Ijoollee. Kanaaf bunas waliin dhugaa, fandishaas waliin nyaataa, faayidaa fi miidhaa yeroo umrii dargaggummaa fi erga maatii godhatanii booda wal qabatu hunda isaa haga danda'ameen haga sa'aatiin nu ga'een kan irra deemnu ta'a jechuudha. Garuu immoo sagantaa kana jaalachuu fi jaalachuu dhabuu keessan koomentiidhaan akka nu barreessitan. Maaliif yaada keessan irra hundoofne hojjechuu feena moornu kan filannoo kenna qofa osoo hin taane fedhii keessanis guutuu feena. Deebi'ee immoo yaada dabalataa waan kanarra nu hojjedha wanti jettan yoo jiraate dhiheessuu hin dandeettu jechuudha. Maaliif isin kabajuu feena, ajaja keessanis hojjechuu feena. Eega nama miidiyaa ta'ee ajaja saba ofiitiin deemuu bareedaadha. Asumaanuu ijoollee Saawud Arabiyaa mana hidhaa keessa hiraaramaa jiran san hin dagatinaa. Rabbiin hidhaa san keessaa isaan haa baasu. Namoonni wanta fayyadamtan kamiyyuu sagalee ta'aa fi please namootuma akka nu jiru
bashannansiisaa jiraatantu har'a akkasii cittaa'eeti yoonni jedhee jara dagachuun qabnu waan keessa jiru kam keessattuu amantaa keessanii rabbii keessan kadhadhaa fi yoo salaattanis ta'e bakkuma deemtan hundatti hin dagatinaaniin dhaamsa kennaa dhaamsa wal haa baruuti nu faana turaa gara seensaa seennaa amma gara qophii qabannee dhufneetti. Hayyee jidduutti isin bashannansiisuuf kana abbaa sekendii 30 keessatti dursee fixaalame hordofa. Go. Asisifa. Bismillah. Oh, confused. Oh my god. Oh, Sekendii 13. Please, please. Oh. Sekendii 5. What? 3. No. Tokko. Hanga xumuraa nu hordofaa isiniin jedha. Hayyee qophii keenya akkuma itti isinii himnetti qophiin keenya mata dureen har'aa garaagarummaa jireenya fuudhaa yookaan heeruma duraa fi boodaati jechuudha. Ilmi namaa sadarkaa hedduu keessa tara. Sadarkaa hedduu keessa taru keessaa sadarkaan dargaggummaa isa tokko. Sadarkaa dargaggummaa keessatti faayidaan yeroo dargaggeessa ta'uun qofti maatii dargaggeessa yoo jennu umrii qofaan osoo hin taane single isa jedhan yookaan argitanii nama maatii hin godhatin qeerroo isa jennu sanniin jechuudha. Maatii nama hin godhatin isarraa haasofna kaan immoo maatii warra godhaterraa haasofna jechuu wal dorgomsiisa. Isaan kana keessa akkuma isinii himne faayidaa fi miidhaa isaa isinii haasofna. Dargaggummaa irraa eegalla. Okay. Yaa dargaggummaa yoo jennu ufumaa fakkeenya isinii fudhannee ka'uu dandeenya maaliif argineerra waan ta'eef ammallee dargaggummaan jireenya maatii horachuu keessa jira ta'u garuu odoo maatiin horatin dura haalli jiru maal akka fakkaatu xiqqoo sheer isinii goona. Kiumarraayyuu xiqqoo isinii eegalee dargaggummaa keerlasii jechuun nama yaada hin qabne yookiin maatii qabaa dirqama waan kana gochuu qabaa dirqama waan kana gochuun qabu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo sanitti deemtee iskuula ooltaa hin barattaa yookiin ajaja faamilii keetiin eeggatta sun dirqama keetii kana naan jedhuu ni malu kan hojjedhu naan jechuu ni malu waan jedhuuf keessatti hin qabatta. Beetee wanti ati hojjettu sun hunduu ofii keetii cinqamtee ofii keetii fiddee yookiin immoo dirqama sirratti ta'e ofii waan soxxee fidduu miti waan faamilii irraas fuutee gootuudha wanti gootu sun yoo beekte garuu immoo yeroo sanitti wanti ati dirqama responsibility way sirra taa'ee ofii keetii itti yaadduftee ofii keetii hojjettee ofii keetii xaartee fidduu hin jiru firiidha bakka sammuun kee qulqulluudha yaada takka hin qabdu. Anummaa baay'ista ana jechuu tokko jira isan baay'ista waan jedhamte irra muufii guddisuu dandeessaa maaliif dargaggummaa keessa waan jirtuuf jechuudha. Umrii dargaggummaa keessa nu hunduu achi ga'ullee baan osoo hin geenye gara maatii seennee nuyi umrii dargaggummaa silaa jedhamu san keessa osoo hin darbini kanaaf immoo alhamdulillah gammachuu guddaa qabnaa kanaaf. Akkuma isin jette umurii dargaggummaa keessa faayidaa fi miidhaa jira jenneerra garuu waa baay'ee miidhaa isaatu caala. Dhugaa dubbachuuf fakkeenyaaf umurii dargaggummaatti hiriyyaa baay'isu jira. Hiriyyaan nu qabnu sun immoo amala adda addaa qaba. Kun immoo kan araada adda addaa qabu jira. Kan bakka hin taanetti argamutu jira. Kunniin hiriyyoonni akkanaa kunniin immoo influence nama godhan yookaan immoo akka nuyi waan sanatti madaqnu nu taasisuu danda'ani. Akkuma jenne umrii dargaggummaa irratti responsibility yookaan itti gaafatamummaan nu qabnu baay'ee gadi bu'aadha. Hunda jechuu osoo hin taane irra hedduun keessattuu genereeshinii ammaa kana keessatti keerlesii taane waan jiraachuu barbaannuuf homa xiqqootu karaarraa nu maqsuu danda'a jechuudha. Araada baay'isuu dandeenya.
ofittummaa baay'isuu dandeenya yookaan immoo irrummaa baay'isuu dandeenya. Humna qabna jennee ofitti amanuu baay'isuu dandeenya. Itti gaafatamummaa keenya sadarkaan nu itti gaafatamummaa keenya itti bahuu dandeenyu baay'ee akkaan gadi bu'aadha jechuudha. Kanaaf umrii dargaggummaatti wantoota kanaa fi kan nu hin ibsin hedduutu jira waan ta'eef wantoota akkasii sanniin arguu dandeenya. Garuu immoo kana jechuun hunda jechuu miti. Namni akkuma maatiin itti guddisee akka itti haadha abbaan isaanii amala itti qabanidha. Yoo maatiin ijoollee isaanii karaa sirrii irratti, karaa naamusaa irratti, karaa sila itti gaafatamummaa ofii sanbaachuu danda'an, karaa itti wantoota amma jenne kana miidhaawwan amma jenne kana hir'isuu danda'an irratti yoo maatiin guddisu ta'e eenyullee karaa badaa irra deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf san qofa osoo hin taane xiqqoo itti si dabalee faamilii qofayyuu haala guddisa faamilii osoo hin taane riileeshinii namoota inni waliin qabu, waliin dhufeenya nama akkamiitiin waliin qabamu, hiriyaan isaa nama akkamiitii, iddoon inni itti baratu sun iddoo akkamiitii. Maaliif mana barnootaa keessatti hiriyaa baay'ee horachuu danda'a, horachuu dandeessi. Namni sun namni hunduu wanti amala mataa ofii qabaa jechuudha. Haala itti guddina mataa ofii qabaa jechuudha. Haala nama sanii fudhattee toluun yookiin immoo karaa badaa deemuun waan jiruuf iddoon itti guddattus naannoon keetis iskuulli keetis murteessaadha beekte faamilii qofaa miti. Boor immoo aadaa bareeda qabna. Aadaan keenya aadaa naamusa qabu, aadaa wal kabajuu, aadaa ijoollee teenyallee sirnaan itti guddisu. Amma abboonni keenya yoo nutti himan duraan ilmi nama biraa tokko yoo waa balleessu ta'e abbaan fedhe namni sun yookaan mucichi sun waa balleessuu isaa arginaan dhaqee tumee maaf balleessita jedhanii lolee biraa deema. Amma immoo wanti akkasii baay'ee hin jiru. Mirga jedhanii wantoota adda addaatu jira. Dhiiras ta'ee dubartii wanti akkasii sun hin jiru. Wal kabajni akka durii sun hin jiru. Fakkeenya isinii kaasuu danda'a. 2019 biyya deemee konkolaataa qixqixii guddaa kana nama baay'eef baatu kana. Dolfiinii isa dolfiinii daarii guddaan qixqixiin guddii. Otoobisii isa keessa seennee baay'ee guuteera. Akkuma beekamu biyya keenyatti dhaabbatanii deemu. Akkuma seeneen teessoon hin jiru ture, ijoolleen dargaggootaa hedduutu jiru. Namootuma ani beeku achi keessa jiranii. Maal ta'a numaa seenee erga bakka qabannee booda dhaabatu jirra. Of course onnaan hin jiru, teessoon hin jiru ture, guutameera waan ta'eef namni guddaan tokko dhufe. Manguddoodha, baay'ee nama manguddoodha. Hin dhufaa seenaa hin dhaabata akkuma nama kamiitu konkolaaticha keessa dhaabata. Yoo dhaabatu amma gurbaan wayii baay'ee umriin dargaggeessa dirruma kiyya ture hin taa'a. Ani mucaan kun amma jalaa kaa jaarsa kana jalaa jedhee ima eega. Ilaalcha keeti sun. Ilaalcha kiyya maaliifi akki itti faamiliin kiyya na guddisellee akkasi. Nama naa olii tokko kabajee. Even ijoollee naa gadiillee karaa mirga isaanii hin kabajuu qaba. Nama jechuun ka ol kabaje. Nama kabajeedha. Nama kabajeedha. Amma mucaan kun calliseetu waan ta'a jaarsi kun humna hin qabu ima dhaabata. Namni isa jalaa ka'ee kottaa abbootaa isin humna hin qabdanii humna qabna dhaabachuu dandeenya namni jedhuun hin dhabame. Amma mucaa kanaan abboo maali ati jaarsiree of seenanii barcuma hin qabanii humna hin qabanii dhaabachuu hin danda'anii akkasii daqiiqaa 30 yoo xiqqaate deemna. Jalaa gorjittaa. Maaf jalaan kaanee jedhaan yoo jedhuun anumatti kolfee namni martuu wali qixaanaan jedhe. Baay'een itti gadde gaafasan maaliifi dhaloonni amma jirru kuni haala itti wal kabajnu irratti haala itti silaa abboonni keenya itti nu guddisan sanirraa baay'ee gadi buuneerraa kabaja waliif dhabuu jirraa. Inni xiqqaan inni guddaadhaaf kabaja dhabaa jira. Inni guddaanis akkasuma isa xiqqaadhaaf kabaja dhabaa jira. Kun immoo aadaa keenyas miti,
safuu kennaas miti amantaa keessa illee hin jiru namni nama ol kabaje jechuudha. Kanaaf umrii dargaggummaa keessatti wantoonni akkanaa isin mudachuu danda'a jechuudha. Yaanni isaa isinii galaa maaliif directly kun akka gorsaatiitti beeytanii nama lamaan mari'ataa akka isinii himmuu koofnetti fiduuf yaalle beeytanii maaliif wanta ofirraa argine jiraachuu danda'a wanta riyaa keenyarraa argine jiraachuu danda'a moor miidiyaa hordofne yookiin immoo dubbisnee hunduu sammuu isaa garagaraa fida jechuudha wanta kana. Kanaaf waan beeyturraa sheer yoo goote karaa keerii irratti immoo nama oofte yookiin karaa toltuu irratti nama oofte bu'aa argatta malee miidhaan argattu. Kanaaf waan kana isinii fiduu dhufne isin immoo akka nu jalaa muukufne abdii qabnaa isin muu keessa taanaan immoo rakkina hin qabu jenna. Garuu immoo jenereeshiniin amma jiru kun akkuma amma inni jedhee baay'ee isaa xiqqoo nama ofii olii kabajuus ta'e nama ofii gadi kabaju baay'ee gadi bu'ee jira. Yoo malaallu amma biyyarraallee dhufnu yoo jalqabni keenya biyyuma waan tureef waa baay'ee argina ofumarraayyuu eegallee hagam haga nama keenya kabajnu hin beeknu hagam haga nama nu olii kabraa dhiisiitii maamii matee haadhuma teetu hagam haga ajaja isii guuttu hagam haga ajaja isii guunne yeroo biraa fagaattu morgaa abbuu dandeettaa yeroo isin yookiin gara akiraas biraa deemtu morgaa abbuu dandeettaa sheena'uu dandeettaa. Kanaaf yeroo ammaa umrii dargaggummaa yeroo amma keessattu kanatti yeroo biiziin ta'anitti yeroo maatii godhattee daa'ima keenya bu'aa abbaa manaa kootu akkana osoo hin jedhin dirqama kana laal seera jiru aadaas ta'ee safuus ta'ee haala guddina faamilii keetis ta'ee like yoo nama kabaja bar atis ni kabajamta beeyte atis jaalala qabaattaa nama malee immoo hin toltu nama qabaachuu maalla qabaachuu irra jedhamaa mire. Kanaaf namni nama kabajee namni manguddoo jalaa ol ka'e boruu isa jalaallee ol ka'anii jechuun namuu homa facaase haamata waan ta'eef. Kanaaf wal haa gorfannuuf dhufne itti fufaa qophiin keenya himmuu ka'inaa bunallee hin dhuyinaa. Isa lamaffaatti. Asumaan immoo warri maamila keenya taatan sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gahuu hin dagatinaa. Warri haarawa taatan immoo subscribe gochuun akkasuma sheer gochuun like gochuun nu jajjabeessaa koomentiidhaan yaada keessan nuuf ibsuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan balleessine yoo jiraate jalatti waan kana balleessitanii sirreessaa nuun jedha. Hin sirreessina harka lamaaniin isin fudhadha. Sagantaan keenya kana qofaa miti ganaa bohaartii ijoollee faamiliin daa'imman ofii waliin akkamitti dabarsaa waa'ee hawwatii keenya waa'ee ummii nu deessee namoota garagaraa waliin mari'achuu dandeenya yoo rabbiin nu gargaara. Sun karoora keenyaa karoora rabbii immoo hin beeknu itti aansee immoo ijoollee waliin faamiliin akkamitti iccitii walii qooduu danda'u yookiin immoo rileeshinii baay'ee isa bareeda ta'e akka hiriyaatti waliin jiraachuu danda'u. Kanneen fi kanneen kana fakkaatan qophii babbareedu akkasuma sagantaa nyaataa hojjedhu jedhaan immoo waan feetan ajajaa isinii haa hojjetu. Dirqama kastamara ofii wanti jechuun qeebaluun ajaja kastamara ofii qeebaluun dirqama. Isii caala hojjedha baay'isa wayi. Ajajaa garuu immoo please ajajaa kana nu hojjedhu jedhaanii isinii haa hojjetu maaliif inni ilaaltu mee yaadatti kennitu isinis yeroo abbaa manaa argattan isin qoftu hojjechuun qabdan innis isin qarqaaruu qaba isinis isa qarqaaruu qabdani sheer walii gochuu qaban jechuu maaliif innis addatti qophii of danda'e waan ta'eef isin nu harkaa keessa lixxeerti dubaddee isin gochuuf akka muka filee go yes. Sagantii kudha torba kudha jaha. Ana wayya sirraa gasii. Kudha afur kudha lama kudha tokko kudhan sagal saddeet torba. Yes. Hin qabda sakandii sadii. Hin qabda sakandii lama tokko zero. Anatu mo'ate. Gara mata duree keenyaatti yoo deebinu akkuma isinii himne miidhaa hedduu qaba jennee miidhaa dargaggummaa sadarkaa dargaggummaa keessa jirutti qabu araada isa tokko abbaa hirrummaa isa tokko itti gaafatamummaa dhabuun isa tokko waan akkasii isinii irra baaneerra akkuma miidhaas qabu wanti miidhaa qabu faayidaas qaba. Faayidaan umurii dargaggummaa keessa jiru bilisummaa sammuu ni qabna. Bilisummaa sammuu yoo isiniin jedhu cinqamuun xiinsammuun keenya argitanii rakkachuu waan
silaa nu cinqanirraa akka amma namni responsibility waan hin qabneef baay'ee cinqaa irraa fagoo. Akkasuma immoo namni cinqamu immoo ni jira. Namni amma fakkeenyaaf haadha abbaa isaatiif yaadee haadha abbaa isaa gargaaruun bakka waan ofii hojjetu san hunda dhiisee namni haadha abbaa isaa qofaaf yaadu ni jira kan rabbii isa eebbisee jechuudha. Moor namni akkasii nama akka rakkate beektaa ijoollee faamilii isaanii xiqqoo rakkina qaban moor dammoo ijoolleen haati qofti kophaa guddistu yookiin walii kanii yookiin abbaan isaanii gara akiraa deemee ijoolleen akkasii tarabbiin qajeelchi wantiin jedhanii beektee. Hedduutu jira ijoolleen amma kana yoo jennu gara nuti dargaggeessi hundi tokkodha jechuu osoo hin taane tokko keessaanii waan arginurraa waan ka'eefi namoonni hedduun dargaggoonni hedduun waan akkanaa waan qabaniif maybe yoo irraa waa baratan jennee jenullee haga dandeenyu waan ofii keessa tarrillee waan ta'uu danda'uuf waan akkasiisaniif jenneeti. Inni biraa carraa barnootaati. Namni dargaggummaa keessatti faayidaan inni guddaan umurii dargaggummaa irratti nu qabnu carraa barnootaa argachuu irratti baay'ee faayidaa guddaa qaba. Maaliifi responsibility hin qabnu, itti gaafatamummaa duubatti nu harkisu hin qabnu, itti gaafatamummaa duubatti nu harkisu waan hin qabneef barnoota keenya akka barbaannetti bakka barbaanne deemnee barachuu dandeenya. Fakkeenyaaf barataan Itoophiyaa jiru tokko carraa barnootaa biyya alaa yoo akka argatu ta'e carraa barnootaa san akka barbaadetti haga barbaade deemee barachuu danda'a jechuudha. Faamilii qabaa, ijoollee qabaa, ijoollee xiyyaata godhaa, haadha manaa qabaa, haadha manaa xiyyaata godhaa jedhee hin cinqamu. Kanaaf carraa barnootaa qaba nama itti fayyadameef jechuudha. Namni itti fayyadamne immoo akkuma isiniin jenne carraa akkasii sana argachuu hin danda'u. Immoo carraa barnootaa baay'ee umurii dargaggummaatitti waan nuti itti fayyadamuu qabnu keessaa isa tokko jedhee yaada. Yaa carraa yeroo umriin kee dargaggummaa yeroo iskuula qabdu yeroo barnoota qabdutti moor warroonni dhiiraa akkasuma shamarran dabree mana keessa injiraamii xiqqoo wanti qabaachuu danda'anii fe'umsa isa jedhamu maatii gargaaru yookiin immoo mana keessatti hojiin itti guddachuu wantoonni akkasii gara baadiyyaatti ni mul'atu. Garuu ni jiru hedduun isaanii baay'ee dinqisiifaman san hunda danda'anii barnoota isaaniitiin qabxiin isaanii baay'ee haarii kan ta'e barnoota isaanii irra baay'ee kan xiyyeeffatan jireenya kana keessaa faamilii koo ni baasa kan jedhanii moor baratan hedduun ni jiru. Moor immoo warroota dhiiraa gara magaalaa yoo deebitu xiqqoo gara iskuulaa barnootaa kanarratti umurii dargaggummaa isaanii kana akka fanii wayiitti ilaalanii yookiin mana araadaa deemanii yookiin immoo hiriyaa isaa waliin iddoo biraa deemanii barana jedhanii galanii faamilii isaanii kan sobanni jiru. Moor ijoolleen abbootii qabeenyaa abbootiin baay'een hordofne garuu abbootiin hordofuu qaban waan ta'eef yoo faamiliin hin hordofne iddoon isaanii iddoon taa'anii oolanii waan hin taane dalagaa oolanii galgala yoo galan baagii baatanii yoo galan iskuula walii gala jedhanii waan ta'uuf umriin dargaggummaa waa baay'ee nama sooti galu. Dhugaadha. Kanaaf carraa barnootaa umrii irra jirrutti itti haa fayyadamnu. Yoo rabbi jedhe isallee addatti toopikii addaa qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Egaa sadarkaa dargaggummaa keessaa haa baanu. Sa'aatiillee waan isinii dheeressineef sadarkaa dargaggummaa keessaa baanee gara sadarkaa nama maatii godhatu. Nama maatii godhatee beekaa dargaggummaa keessa osoo jiran yookaan immoo dargaggummaa sadarkaa dargaggummaa sanaa yoo osoo hin gahin maatii godhachuu jira. Isa keessaa faayidaan isaa maalii? Miidhaas yoo qabaate miidhaan isaa maalii kan jedhu irraa haasofna jechuudha. Asumaan eegala faayidaan isaa hedduudha. Namni karaa amantaatiin illee nama jechuun namni ka gaarii ta'u irra caalaa filatamaan ka umrii yeroon fuudhe yookaan heerumte akkas jedhanii ammoo faayidaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaa bilchina sammuun kenna itti gaafatamummaa baay'ee fudhachuu danda'a. Umrii ijoollummaa san dhiifnee umrii silaa waa yaaduu bal'inaan gadi keessatti gadi qabnee yaaduu waa xiinxaluu amanamummaa waan akkasii qabaachuu danda'u qabaannaa
like social life namoota wajjin jireenya hawaasummaa ni qabaata ijoollummaa kee irra like normally ijoollummaa akkasii gad bu'aa odoo hin taane umrii kudhoota keessa digdamoota keessa yeroo inni godhatte bultii ijaarratte haalli ati social life qabaattu gammaddeeti beektee osoo uffachuudhaan godhe osoo uffachiin fageessin nama kamuu akka nama keetiitti simatta akkuma mana haadha keetii waan jirtu simatta beektee ufumarraayyuu ka'ee waan kana isinii dubbadhaa waan ta'e nama bira geette kamuu akka like haadha tiyyaa obboleessa kiyyaa obboleetti tiyya jettee gammaddee iftoomina qabaattaa nama saniin kabajaa jaalala qabaattaa waan siin jedhan isin fudhata maaliif isaan irra waan beektuun qabdu kawaayee bultii kana baay'ee irraa si fayyada jechuudha eeji sanitti ati yoo qabatte garuu fedhii keetiin ta'uu qaba garuu jennaan immoo fedhii keetii fi fedhii faamilii irratti hundaa'uu qaba garuu immoo hunduu amalli nama hunduu garagara kun ilaalcha kenna waan nurraa jaalannu waan isin jettan hin beekne heerumaa yookaan fuudhaa jechuun miti nuyi no san keessa galle faayidaa fi miidhaa isaatiin kan isin himaa jirru maalii fi sadarkaa lachuu keessa darbine waan ta'eef rakkoon qabu deemna waan ta'eef hooma experience kenna yookaan muuxannoo kennarraa kaaneeti malee kan isin himaa jirru wanti kun akkana osoo gootanii yookaan akkana fuudhaa yookaan heerumaa jechuu osoo hin taane kuni bultii ijaarrachuun hagam faayidaa akka qabu bultii ijaarrachuu yoo baatan immoo miidhaan isaas faayidaan isaas maali kan jedhurraayi kanaaf namni bultii ijaarrate tokkoffaa mallaqa seef godha mallaqa baay'ee seef godha maaliifi linkii takkallee yoo taate ijoollee ofii saniif yaada jechuudha. Akkuma arge baasee waan biraa araada irratti hin fixuu maaliin godhuu. Iddoo argeen ooluu nama arge wajjin deemuu seeftii isaa eeggachuun ni jira. Waa baay'eetu jira beektee faamilii fi akka namni kabajuuf waan fedhuuf kabaja argachuus ilma namaatii namu kabajaa ni fedha jaalatamuu ni fedha. Kanaaf kanneen hunda barbaachuuf jechamuu maal godha faamilii fi haalaan qabu waan barbaaduuf mallaqa isaa seef godha jechuun immoo sassachuu yookiin immoo rakkataa gargaaruu dhabuu miti beektee. Akkuma argeen baasu akkuma argeen baasu hin fashaleessu jechuudha. Hin baasu kun immoo diinagdeedhaan akka guddannu nu taasisa. Diinagdeen keenya akka guddatu nu taasisa kanaaf faayidaan isaa hedduudha. Finnee bahuu hin dandeenyu. Haasameen dhumu gara miidhaas ni qaba baay'isawee miidhaan isaa maatii keessa waliigalteen dhabuutu dhufa. Bultii keessatti abbaan manaatiif haadha manaa waan wayii irratti wal dhabuu. Maaliif meeshaan mana keessa jiru walitti bu'aa. Yoo wal bira taa'ee bakki itti dhiphatte. Walitti bu'aa ammoo yoo kan wal danda'uun hin jirre ta'e. Walii kan dandeenye yoo ta'e walii kan yaanne yoo ta'e kan obsa waliin qabaanne yoo ta'e. Garuu kana yoo jettu maal akka yaada dhibeete miidhaa yoo jettu maal akka yaada dhibeete like namni hedduun ijoolleen hedduun like miidiyaa irratti Facebook irra akka wal baranii wal fuudhanii jiru. Moor immoo ijoolleen biyya arabaa waa hedduun dhageeffadha miidiyaa kanarraa waa hedduun dhageeffadha. Maaltu dhufaa akkanatti na hiikee achi maallaqa koo nyaatee fixee ammas hin fedhu hin galini achuma taa'ee qarshii naa ergi ani asin mana bitaas mana ijaara yeroon booda yookiin immoo dhayxee yookiin immoo bilbilaan faamilii si cheeggoosistu mana nama biraa fakkii kaasee itti ergaa qarshii san balleessee ofii immoo niitii biraa fuudhee ijoollee godhate kana jechuun maali dargaggummaadhaan osoo wanti addan baafatiin abshaalummaadhaan gara nama jaalattee sanii deemtee sobamuu jechuudha beektee laal dargaggummaa keessatti moornuti shamarran ni sobamna maybe dhiironni tokkos ka shamarran maqasii ta'an sobuu jiru garummoo shamarran jedhaan harka caalu kanaaf miidhaan dargaggummaadhaan osoo namaan hin mari'atin yookiin immoo faamilii keetiin hin mari'atin ka faamiliin keessi hin filanne wayii ofii keetii qofa filattee maalummaa isaa osoo hin qoratin itti heerumte wayii miidhaan isaa booddeen isaa kana yookiin immoo ilmoo godhatanii saayikooloojikaalii ilmoo ofii isaan osoo hin eegin irratti isumaafoo ta'anii wal lolanii jechoota babbadaa waliin jedhanii jiru ilmoon isaanii immoo maal laalaa deemti gocha isaanii sammuu isaanii keessa seef godhaa deeman beekte kanaaf miidhaa isaati kunniin nuti san qofaa miti amma akkuma isiin jette social miidiyaan kun baay'ee babal'ateera
ka dhugaa haasa'u achirra jira, ka soba haasa'u achirra jira, ka hatu achirra jira, ka haqa deebisu achirra jira, ka haqa barsiisu achirra jira, ka haqa dabsu achirra jira. Kanaaf social media sababa social media kanaatiin amma namoonni hedduun ijoolleen keessattuu biyya alaa deemanii biyya arabaa deemanii humna isaanii baasanii halkanii guyyaa dalaganii fuuraa isaanii kana fuudhanii itti ergan waan isa amananii yookaan immoo waan ishii amananiif jechuudha. Gaafa isaan bultii ijaarradhee mana ijaarradhee yookaan immoo waa tolfadheera waan keessa jiraadhee itti fayyadamuu tolfadheera jettee yookaan jedhee inni yookaan isiin biyya galtu wanti sun achi hin jiru. Kanaaf maal taatire jireenya ofii kasilaa itti abdatte sanallee dhabdeerti. Qabeenya ofii sanillee dhabdeerti. Haadha abbaan ishee itti xaaranii waan qaban itti gurguratanii itti rakkatanii gara alaa ergan sanillee keessaa dhabaniirani. Kanaaf isheen maal taati yookaan inni maal ta'are deemee waan hin taanerra yookaan dhiphina sammuu mudachuu danda'a. Dhiphina sammuu keessa seenaa nama biraa immoo amanuu dhabuu danda'a. Waan Siraaju keessaa yeroo biyya jiru baankii deemee beekte baankii deemee abbichi baankii maal naan jedhee baankii nambar namaa erga carraa argachuu dandeessa carraa badhaasa baankii sanii. San booda naan jedheeti achumaan mucayyoon wayituu akkanatti badhaasa argattee barii biyya arabaatii dhuftee qarshii isiin hiriyaa ishii wajjin waliin qabattee hiriyaan isin beeku wadi jedheen jedhe. Yoo inni zoor jedheeni isiin bakka ofumaa isiitii aartee waan qabduun biyyuma arabaa sanii deebi'uuf taphasaa caatiin hin deemtu. Carraan makiinaa tokkoffaa bara sanii carraan bahee fayyaalummaa isii ta'uu danda'a riskii qadaraa argatanii carraan bahee fi micattiin amanuu dadhabdee ganaa magaalaa san hunda keessa isii diraayiv gootii bakka namni diraayiv godhee akkasii iyyite immoo waan garaa si nyaatu ka dura ari'e sun konkolaataa argannaan itti deebi'e. Miknyaatu sababni isaas isiin isa jaalatti. Inni immoo sababa isa jaalattuuf xiqqoo isiyyuu akka waan dhukkubuu ta'e. Garuu deebi'een yeroo si makiina argattu bara akkana jennaan dibteetumaan araaramte. Kun abshaalummaa haganaatu jira beeytanii baay'ee sobamu yookiin immoo gara laafummaa baay'eetu jira jechuudha. Kanaafi ani namichi na himu baay'ee na dhagahame gammadeefis aareefis namoonni hedduun mana namaatu rakkoo guddatu jira. Moorommoo namni keessattuu bultii yoo ijaarrate wal danda'uun jiraachuu qaba. Wal jaalachuun, walii yaaduun, irra walii taruun meeshaan walitti bu'aa waan ta'eef keessattuu ilmaan yoo ka godhattan ta'e sababa ilmaan keessaniiti jettanii homa hundaa danda'uu qabdan. Nama jechuun kan aariis rakkoos waan hundaayyuu walii danda'e yoo dhabe waliin dhabaa yoo argate waliin argataa yoo rakkate waliin rakkataa yoo gammade waliin gammadaa. Maatii jechuun isa kana. Maatiin gaaddisa tokko jala jira. Tokkummaa isa jennee Oromoo keessatti tokkummaa isa faarsinu san maatii keenyarraa eegalla jechuudha. Kanaaf wanti akkasii sun yoo hin jiraanne miidhaan inni guddaan maatii keessatti qabaatu ijoollee teenya rakkoo xiinsammuutiif saaxiluu dandeenya. Sababa abbaa fi haati wal lolaniif manatti rakkoo xiinsammuutiif saaxilamuu danda'anii qabeenya qisaasuu danda'anii abbaa fi haati sunuyyuu yeroo wal dhabanitti qabeenya isaanii qisaasuu danda'anii. Moor ijoollee qofaa miti isaanii sammuun isaanii aariidhaan baatee makiinaa jala bu'uu dandeessa. Nama meeqa jira ka ofiin haasaa deemu. Moor biyya ambaatitti wanti akkanaa baay'ee badaa. Meebii biyya keetitti namni keessi qabeenya teessees gorsuu danda'a. Garummoo biyya ambaatitti carraa nama argattee waliin rileeshinii qabaachuu baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gara tooppikii sadaffaatti yaada baruu jiratti dheeressaarra atis bunallee dhugeen fandishaas fayyadami ka'a. Kanaaf maatii keessatti waan akkasii sanniin wantoota miidhaa maatii irra godhanirraa miidhaa irra geessuu danda'anirraa of qusachuun wal dandeenyee wal jaalachuun aadaa safuu qabna. Amantiin kennallee wal jaaladhaa irra walii taraa jedha. Wanti akkasii yoo jiraate jechuudha. Garummoo osoo kanan xumuriin wanti ani yaadadhe maali? Normaalii akka anaaf inni teenne kanatti taa'anii yoo wanti wayillee gudduu isaaniitti uumame abbaa sadaffaa galchuun jireenya maal jedhama kana? Jireenya maatii keessatti. Jireenya fuudhaa fi heeruma abbaa manaatii fi haadha manaa jidduu
Nam sadaffaa galchuu haadhaa fi intala jidduu abbaa sadaffaa galchite taanaan isaan xiqqoo wal qabanii abbaan sadaffaa seene taanaan jireenyi sun diigameera jechuudha. Kanaaf ofii keessanii mari'attanii waan ofii eegaleef sii fixa jedheeti afaanis qabisoorii garuu ta'anii mari'atanii yeroo inni boggedee aare yookiin isin boggeettee aarte soora irraa jedha yeroo irraa galee qabdanii gaafachuu mari'achuu waan akkasii sisteema akkasii fayyadamaa yeroo hedduu sisteema akkasii yoo raabashaa jala arguun ni mala yoo rileeshinii qabaataniif kanaaf sisteema san fayyadama piliis walloluudhaa osoo walloluu baatanii jiru bultii keessatti baay'ee nama gammachiisa daa'imman ofiitiif yaaduun faamilii ofiitiif yaaduun saayikooloojikaalii ofiitiif yaaduun bareeda biyya ijaaruulleen asumarraa maatii irraa eegaltaa maatii kee yoo ijaarratte maatii kee yoo sirnaan qabatte maatii kee yoo jaallatte isheenis innis maatii isaanii wal ta'anii yoo ka jaallatan ta'e biyyas ijaaruu danda'anii ofis ijaaruu danda'anii irra taranii immoo nama ollaa isaaniillee akkasuma gahuu danda'an jechuudha. Kanaaf qophii keenya gara xumuraatti deemuuf jirra. Maalinni wanti xumuraa kana bandishaa nyaanne isin immoo warri maamila keenya taatan sheer gochuun namoota bira hin gahin nu ga'a. Feesbuuka, karaa tiiktookii, karaa telegiraamii irraan nu hordofa. Walaa barruun keessanii kan kenna waan ta'eef waliin haa guddifnu isiniin jenna. Warri haarawaa taatanis subscribe gochuun share like gochuun mallattoo bilbilaa san tuquun viidiyoon nu yeroo hundaa gadi dhiifnu akka isin ga'u gochuudhaan nu guddisa. Afaan keenyaan barannee afaan keenyaan barsiifne afaan keenyas haga dandeenyu waliin haa guddifnu. Afaan keenyaan haa hojjennu please afaan keenyaan haa hojjennu more ijoolleen yuutuubaroonni xixiqqoonni jiran olmusaanii yeroo dhihoon eegalee haa ta'ullee garuu akkasii dantaarra kaadhee hojjechuu haga dhihoo kana eegalee kanaaf attentionii itti kennanii waan hojjetan san waan qulqullina qabu waan bu'aa qabu waan yeroo kamiyyuu waggaa 20 kurnan rabbiin si jiraachisee viidiyoo kan keessan hiiksee ilaaltu waan sin qaanfachiisne waan irraa gammaddu hojjedhaa jedhaa isinis saba keessan jajjabeessa namoota afaan keessaniin gorsa kennan namoota afaan keessaniin dandeettii qaban irraa hojjetan namoota barnoota kennan karaa amantaatiin namoota hojjetan amantaa fedhee haa hordofu namoota hojjetan afaan keessaniin jajjabeessa maaliif afaan ammaa warra adii yoo ilaaltanii afaan ispaanishii warra afaan ispaanishii abashaa yoo ilaaltan chaanaalli isaanii beeytee banatanii ji'aan booda baay'ee ol guddisu isaan jijjiirama hedduu qabu sheer walii godhu walii barreessu waluma kan beelli kana miidiyaa irratti achuma wanti jalatti walii barreessu walii mari'atanii osoo walii beekan immoo erkatummaa dhaabuu qabna beetanii anarraa yoo kaastan hedduu afaan amaaraa kana leellisaa galatoomanii galatoom asumaanu teenkiyo isatu oolfana barsiisi jechuun dandeettu meebii namoonni as keessaa na beektan jiraachuu dandeettu. Kanaaf isin iyyuu murteessuu dandeettu. Kanaaf ofii keenyaaf waa taanu hanga yoomii hirkattummaan hanga yoomii kan namaa jala deemuun hanga yoomii nuti waan beekne uf seena osoo beeknu bara waan hin beekne uf seenii kan namaa jala deemna. Kanaaf share like subscribe gochuu jechuu baay'isuu irra wanti kun keenya wanti kun nu ilaallata wanti kun afaan keenya namni kun nama keenya jennee oromummaa isa tokkummaa jedhan san isa faamilii afaan tokko dubbatu jedhanii haasaan san wal guddisuudhaan biizinasaanis ta'ii barnootaanis ta'ii hojii tola ooltummaa waan ta'e nama dalagaa dalagu kamuu yuutuubaroota lafaa dhufuu afaan yuutuubaroota afaan oromoo ka ta'an lafaa dhufoota hojii babbareedoo hojjetaa jiran hedduun isaanii jiru akkasuma dabree waan hin taane ka oofan illee ni jiru waan hin taane ka oofan gorsaa warra waan gaarii hojjetan please like share subscribe godhaa isin gaafadha keenya qofa osoo hin gaafanne walumaa gala tootaalii please ijoollee Saawud Arabiyaa akkasii hiraaramaa jiran isaan rabbiin isaan haa baasu rabbiin hiraarii hidhaa san keessaa isaan haa baasu indagatiin haanii isiniin jedha kanaaf kabajaaf jaalala isinii kennuuf qophii kana qabannee dhufne like haguma isin kabajnu waan isin nuun jettan hin beeknu mee isin immoo yaada keessan akka nu barsiistan abdii qabna itti fufaa yookiin isa jechuu danda'u beekamu ilaalchi nama toopikii keenya irraa illee xiqqoo kaaneerra kanaaf toopikii keenya har'aa asuma irratti xumurreerra yeroo itti aanu immoo qophii bareeda biraa qabannee gorsa keessan immoo ni barbaanna wanta sirreessuu qabnu nuu himaa hin sirreessinaa achirratti hundoofne qophii babbareeda isinii fiduu yaadaa jirra
inni biraa akkuma isiin jette obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran bakkuma jirrurraa amantii qabnuun haga dandeenyuun wanti xiqqaan nu godhuu dandeenyu rabbii keenya kadhachuu qofa rabbii kadhachuu fi namu amantii qabuun jechuudha rabbii yaa kadhannuu fi qaama dhimmi ilaalutti iyyuu fi yoo ka dandeenyu ta'e iyyinee fi waan dandeenyu hundaa goonuu fi isaanillee obboleewwan keenya maatii qabanii warra amma akka reef isiniin jennu san dargaggoota akkasiitu keessa jira ka ijoollee qabutu keessa jira isaan sanniin bira nu dhaabbadhaa. More family isaanii ka biyya jiran beete sagaleen taanii baadiyyaa keessa jiraachuu ni mala magaalaa keessa jiraatan jiraachuu ni mala yoo laalte jettu family sabtu siyaasa beete amma miidiyaa irraa namuu waan qabuun iyyaa jira baanii maatiin family maaliif baniitiin sagaleen taanii sagalee ta'uu fi qaban isaan jijjiiruuf bara akkasitti achi biyyaan baabanii cittaanii raammayaa baanii sagalee ta'uu fi qabanii dirqama kuni ilmaan isaaniiti. Kanaaf teenneetuma miidiyaa qofarraa haasawullee baay'ee nama baay'ateera maaliif namni dhagaa jiru hin jiru faamiliin isaaniillee maatiin isaanii ka biyya jiranillee waan kana osoo itti yaadanii waan gaariidha. Kanaaf sagantaa keenyallee isinirratti dheeressinee jirra. Qophii keenyarraa goolabuuf deemna jechuudha. Isin immoo chaanaalii keenya chaanaalii walaa barru nu jajjabeessaa afaan keessanii barannee waliin guddifnaa waliin barannaa waan beeknurraa isinii qoonnaa waan hin beekne isinirraa fudhanna waan ta'eef chaanaalota afaan Oromoo hunda isaaniitu guddisaa fi walii ilaalaa walii daawwadhaa subscribe walii godhaa wal guddisaa wal jajjabeessaa wal malee maal qabna tokkummaan keenya kan Oromummaan keenya kan ittiin dagaaguu danda'u afaan seenaa fi aadaa keenya yoo guddifne amantii keenya yoo walii kabajne wal dagaagsine kanaaf chaanaaliin wal haa barru kennaa keessanii kan hunda kennaati waan ta'eef akka nu jajjabeessitan akka nu guddiftan asumaan kabajaan isin gaafannaa rakkoo yoo jiraate yookaan immoo wanti isinitti jaalati yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessaa wanti nu ajajuu feetan illee yoo jiraate nu ajajaa chaalenjiiwwan adda addaa nu kennaa nullee sa'aatii qabnutti fayyadamnee waan dandeenyu kan isinii dhiyeessinu ta'a. Anuu sagantaa kanan jaalatan jedhee yaada meebii waan isaan jedhan hin beeku garuu jaalachuu qabdu maaliif nus isiniif jennee waan kana hojjetaa jirru dirqama keessanii miti garuu jaalachuu qabdu yoo jedhu waan isinirraa abdiin qabuu fi kanaaf meebii mudannoon isin mudate jiraachuu danda'a wanti irraa nu gorsinu yookiin immoo wanti nurraa yaada share goonu akkasuma daawwattoota keenya yaada itti kennan ni jennu waan jiruuf as ergaa. Eenyu jalaa yuuni awwaanna. Asumaan immoo maatii keenya galatoomaa jechuun ni barbaanna. Maaliif jireenya nu amma bareedaan keessa jirru kana keessa nu seensanii sirinyaan asiin nu gaanii akka nuyi maatii godhannee sirinya godhannee aadaa keenya beennee afaan keenya beennee bakka gaarii akka geennu kan nu taasisan maatii keenya waan ta'eef maatii keenya kabaja fi jaalalatu isaanii hundi keessanuu teenki uf beektan waan sanataniif galatoomaa. Isinis maamiltoonni keenya daawwattoonni keenya maatii daawwattoonni keenya haadha keessan bilbilaa abbaa keessan bilbilaa nagaa jirtaa ayyoo nagaa jirtaa abbaa jedhaa irra naanna'aa waan isaan barbaadan asumaan immoo ani daawwattoota kiyyayyuu hedduu galateeffachuun barbaada intervii dheengaddaarra yaada baay'ee barreessitan jirtanii isaanii duras jabaadhu jettanii namni ani hin beekne sheer godhaa namni ani hin beekne koomentii na barreessaa moor namoonni beektu garuu warroonni sheer godhuudhaan jajjabeessitan hundi keessanuu galatoomaa isinii jedhaa baay'ee isin jaaladhaa isin kabaja warroonni daawwattanii akkasuma yaada keessan hedduu na barreessitan ni jirtu baay'ee galatoomaa garuu kan irra yaada keessan yaada babbareedoo barreessanii hamilee akkanaa kita abdii qabaa maaliif sagantaa nyaataa kan koo akkan dhaabanne ayyaada keessan fedha yoo isin barreessitan eenyu walitti hojjannee wal guddisuu dandeenya waan ta'eef qophii keenya asumaan haa xumuru maaliif itti dheerateera dhugaadha kanaaf galatoomaa isiniin jenna karaa feesbuuka keenyaa feesbuuka wal haa barruutiin nu hordofaa karaa tiiktookiitiin illee viidiyoolee gaggabaabduu kan achirratti isinii maqaan wal haa barruutiin argattu akkasuma teelegiraam keenyallee wal haa barruudha maqaan isaa chaanaaliin nu qabnu hunduu wal haa barruudha maaliif isinii wal baruu feena waan ta'eef faamilii ta'uu feena waan ta'eef isinii wal haa barruu isiniin jenne buna koos inni hin dhuyne taa'eetuma biraa sayaan garuu kanaaf itti dheerateera amma qophii kennaa galatoomaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti hanga yaada biraatiin walitti deebinutti isin bakka jirtaniin nageenya rabbii isin waliin haa jiraatu hidhamtoota suudilee rabbiin haa baasu assalaamu alaykum
ورحمة الله وبركاته واجد شو قوات أنتم كناف أتمرت تمرّا سنتين إيرسنو channel kenna share gochuu hin dagatina video kenna hanga dhumaa laaluu hin dagatina bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni isin irratti haa bu'u jecha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagaan nu tura